Anak macam itu dah gitu. Semuanya video mulu, lagi. Naga sama. Wah ini namanya juga yang duga tuh. Ha, itu ini berani, yang kecil. Amisya ni. Soba tempat dia ama isi. Atile lagi sih. Wala ni cindi dia itu mesat. Namni wana gali toko tilako. Amisya tu wa argatil lafatan. Bazit tu amballe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota Dambal Media har'aan tana kuno Muktar biratti argama. Nama yeroo dheeraadhaaf narraa badee qabadhee dhufee hin jira. Turtiin wajjin taasisaa isiniin jedha. Egaa Muktar jirta kaati. Akam. Nagaani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota Dambal Media le duraan ni beeytanii ammallee noo beeytanii yoo ani finni soma bara dingadan waggaa lama ta'e waggaa lama soma gaafa waa yamanii dhunu mana isaa somne era hojii somaa baanii adama keessa jechuudha. Achi booda immoo yoo haalli jireenyaa adda nama facaasa walumaa dawwallaa walitti dhufnee beeynu atiillee dalagaa irratti biizii taate nullee akkasuma ammaaf immoo akka mana kiyyaa dhuftee baga nagaan dhuftee baga jiraattee ijoolleen dha. Baga nagaan walitti ijoolleen illee maatiin hundinuu nagaa yeroo dheeraa si barbaada turre garuu fuullee hin dandeenyaatillee rabbiin har'a nu agarsiisee jira. Yeroo baay'ee akkuma beekamu Muktar Sayyid wajjin baay'ee hiriyyaallee turanii Sayyid as dhufee as jiraayyoo isa wajjin illee waliin argine cidha isaa irratti maaliif hin argamin ati nimee ananillee akkuma si bilbilaa ture wal argine osoo hin waliin argine akkanatti turaa turre cidha Sayyid irratti illee sin argine mul'attu maal taate? Sayyid hiriyaa kun ta'e Sayyid obboleessa akka abbaati nama si kophaa miti ammaati gaafii kana amma si ati na gaafata malee komitii jalatti illee namni na gaafata maaliif Sayyidodhaan sabii Sayyid irratti argamanii maaliif sargii inni fuudhillee calliftee waa'ee isaa kanallee maaliif dubbatiin naan jedhan dhugaa dhugachuuf fuudha Sayyidootti hin gammanne mushiisatti illee naaf naannoo osoo hin ta'in itti gammachuun qabu maaliif yoo waan tokko mariin osoo deemtee bareedan Sumayyaa illee hojii nyaadhee jira amma yoo karaa Sayyidollee goree Sayyidollee gargaare baga fuudhoo jedhee illee isillee itti dhagahama. An sababuma Sumayyaa Salumaa fi biratti argamuu wanta inni jaalatee na ta'a jedhee ta'e obboleessa jedhaa jirta. Mariidhaan jechuun mariidhaan. Amma fakkeenyaaf maal fuudhee jechaa dhiyaamti osoo isii hayyamsiise immoo ijoolleen kun achi ergee ijoollee ofii achi gateetiin ziim jedhee waan asii ol ka'ee akkanatti dhagahamti beekan akkanatti fakkaatetti ol ka'eetumaan fuudhni jira yoo dura shari'allee kasii hayyamu yoo haati manaa si hayyamu yoo haqa isi guuttee isi seejjamtee fuudhi jettee malee amma inni ijoollee ofii tiraayyuu asitti wannoo taa'aa jira. Kanaaf jetteetiin biratti na sababa kanaati malee waan birootiif miti inni akka achirraa kaafa immoo bakka waan biroo noormaalidha nagaa. Inni garuu sargii kan kee irratti qaamaan illee si biratti argamuu baatu baay'ee bilbilaa yaadaan illee waan hundaanuu akka si bira ture qofa qaban illee waan si bira ture. Sirriidha sargii irratti kaameraan naamana illee egaa inni murteessee itti galitti silaa itti arga biratti argamuu qabda jedhee yaada kun immoo. Gaafsan illee amma maaliif beekta? Yoo nam tokko akkuma isirraa amma isii itti mufachiisuudhaan inni natti mufatu wali. Isaan mungkin viidiyoo keessatti hin argamne yookiin isa argee isaa irratti argameetiin wajjin akka uummataatti hojii cafaluudha malee yookiin waan birootiin akkana wal bira jira. Bakka eega fuudhedha bakka amma takka irratti fuudhee bakka fuudhee yoo amma jarallee rabbi walitti amarra jaalattee jirtaa jechuudha. Maal kan gootaa dirqama. Takka walitti dabalamanii. Takka walitti dabalamanidha. Dirqama saniin warroota Sumayyaa deeggartanis wal isa deeggartanis an sababa kanaatti malee mus jibbaa yookiin naafa naamna sargii isaa irratti argamuu dhabuun isaa sirrii jettanii yaaddu mee koomentii irratti nu barreessaa. Ana kiyyaa sirriidha uummanni sirrii miti naan jedhame ana tokkiitii kiyyaatti namoonni baay'ee Muktaar maaliif irra argamuu didee jedhanii gammachuu namaa hin jaalatu jedhaniitiin baay'ee sitti dheekkamanii koomentii hundaalee qabarreessaa waan argee jedhan ofii kiyyaayyuu jechuudha. Gammachuu gaafa amma guyyaa lammataa gaafa inni Sumayyaa sargii godhu gaafa sanii akka jedhamu. Umaree yoo quba qabda akkam? Umarri wal qabu wal dhabnee turre yoo dura yoo viidiyoo argitee jirta. Awwaama kana irraa iyyuu taa'in kee jedhanii ture umarri jechuun amma viidiyoo keessatti taasisu osoo waan barbaachisu hin ta'in umarrillee yoo nama katamaa kan beekamu waa hunda beeku uummatti mul'atu sana. Waan san malee dubbiin kun natti waan kana malee amma inni waan akkana kana silaa keessa seenuu baate naamni jedhanii
tureeyyu sanillee dhageenye kan uumatti fakkaatu dalagaa kan nama kana naan galu beektan dhimmi nama dhimma isaanii jidduu seenee baay'ee haasaa ture. Nama isa qofaa miti warroota kijibanii jira sumarratti miidiyaa irra deemanii jidduu nama jaartii seenanii jedhanii oofanii jira. Silaa hin barbaachisu jara hundaa'uu deeggaruu osoo hin ta'in namni waan tokko qabbaneessuu qaba malee umarillee wala umar jedhamu maal kana yaasuu kunniin akka nama Sayidoo deeggaru warra Duubaay namni fuusisee Sayidoo jala jee yaada akka as dhufee beekaa Umar. Asum namni waliin fe'an. Sababa wal fidinsa akkasii osoo ta'e sababa dubbii kanaatiin walitti wanni jennu. Amma maal hagoon si fakkaate dheengaddalee viidiyoo tokko waliin hojjetaa turre icciitii isaanii baasa jedhee baay'ee dheekkameetiin waan isaan irratti wanta hin taane dubbataa jiruuf. Sayidillee ammoo osoo yeman deemaa jirullee eerpoortii ofirra deemuu isaa qofa qabdaan ture. Isaafillee icciitii biraallee harka qaba jedhaa waan deemaa jiruuf amma bilbillee maaliif isa qo'ee piraank irratti hojjeta. Ilma ammallee hojjetaa jiru kana irratti poolisii yookiin maal pirankii irratti kam godhu. Sodaachinni haadha dhaabatu. Dubbii isaan jidduu deemu kana akka hin dubbanne yookiin haadhifa pirankii gooneetiin maaliif itti bilbilleet mana kanatti baafneetiin hin danda'u. Hin dhufamu hin asii. Asiin dhufu maali beektaa? Anaaf fedhiin qabu waan ta'eef asii dhufaa Kam jedhu. Anam waliif bilbilu waasitu. Ati jechuun yoo irratti dalagee bilbila kiyyaan bilbileetiin amma waama. Golgoo qabuudhaan dur. Jechuun dheengadda waan ol argineef ammallee ni fayyadee haadha bakka waama. Dhimma keessaa illee asumatti irraa haasofna. Isa waan fedhiin nama dhabu waan garuu mi'a ture waliif qabu. Waan namaa keessa kana garuu hin beeku. Kanaafuu itti bilbilee hordoftoota keenya amma Muktaariin itti bilbilee waamaam Umariitti jechuudha. Dheengaddallee waan waliin haasaa turre argitanii jirtanii. Kun amma bilbilaa jira. Mee waan inni nuun jedhu ilaalla manuma keessatti waamaa dhufu. Akkasi itti bilbilaa jira kunoo yoo nu jalaa kaasee deemee yoo kas dhufu siinillee waan gargar badee jiruuf meebii Allah jechuun dhuma biyya osoo ta'e uuma kana jara lamaan jidduu sirrii dhaabachuu jedhanii beekan. Dhaabbachuu biyyeetu. Hello, salaam alaikum. Umar akkam jirta nagaa? Fayyaa keetii? Eessa jirta? Akkasii? Kottu mee mana Muktaar kottu mee? Akkanumaan kottu imbaasii dhimma barbaadamtuuftu jirallee dhimma isaallee furuu waan barbaannuuf kottu mee yeroo daqiiqaa muraasaas turtee deebita. Lakki kottu. Yoo ta'a dhufaa jiraatu. Wantoota hojjettoota biyya Khadijaa hojjetumaan dirqama viidiyoo waa'ee jalaatirraa si gaafadhanaa jedhee narraa waraabe. Umarillee dheengadda viidiyoo wayiitiin irratti hodhamee viidiyoo san gadhiisanii dhiisanii. Inna ani jechuun lolicha osoo ta'e waama kanaa waa'ee Sayidoo fa'aa minaan dalagii dhiisuu Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sen. አንድ ነገር ከተፈጠረ ማለት ነው ብለሽ ትጮያለሽ። እሺ የገቢያችን ልጅ ነው ይዤ የመጣሁት። ወጣይ አቧች ታያቱ ጠጋ ብሎ ለዛ እንኳን አንተ በጣም ታስጠላኛለህ ካላላ ለዚህ ያች ዑመር ገዲቡ ይታይ እዚህ ጋር ዑመር ገዲቡ አስታይ አንድ ነገር ከተፈጠረ ጩይሽ ጩውጥ ብለሽ የገቢያችን ልጅ Mal zaadere nagaan jettuuni? Al nagaan jedhu. Wanna inni godhee hin beekamu maa beeka. Wanni tokko kaameera irratti illee haasaa turre akka ragaatitti illee qabachuudhaaf kanaaf araaraaf illee ni ta'a wal gargar baddanii jirtan jedheetu maali. Kanaaf ati ammoo bilbila keessatti wanti dubbatte garuu sirrii miti maaltu jirame? Isa laafadhu. Inni homaan jiru viidiyoo dheengaddaa viidiyoo maal jedhootee maal siidha godhe viidiyoo? Allah jechuun normal viidiyoo wayii dhiisanii waan jiraatiraa dhiisee malee waan barbaada. Dhimma biroo wal qaba? Dhimma biroo hin qabnu garuu ati hin beektu waan tokko. Maatillee ani wajjin morkii qabda. Ati maal si galchu waa'ee jiraatiraa dhiisee jedhama. Akkamitti maal si galchu dhugaa osoo beektu akkamitti akkana jettaa? Dhugaa waan? Dhugaa wanta jiru waan sobaasaa jira. Sobaasaa jira.
Soba saja. Akan Ani baru icit ini kan kita ini berjalan. Kat ganza menyatu asal itu kan ini bega. Enu ganza menakan ni. Itu orang muda media kan tak asal berot. Bagi nama situ. Ha sai. Akafi. Ganza banyak tu jadi kan aku bayung kawan nama be. Enu ra ganza banyak dia. Ganza banyak tu si marah daga. Lain kadin mana jurul mana kian. Ini mah akan kita kalau. Akan malu desi. Ada dolar sih kan. Aku mereka sinjasa. Ara. Lah kalau lagi minta nama tu terkam aku dewa. Mi wanti kami yo mami ya. Lora le soda. Ambo dabar wan. Tas gabay ka kamu tas gabay. Nanti si mami ante. Mana jeda jiran. Ganza mi ya temani ni ganza bawa. Ganza enu ra banyak dia. Asa ikuno. Asir rasa ini. Awalnya guys, segala nanti dalam terafaj kita tahu siapa mandi kita kabaja kabar uswat Kenapa nalu am dia? uswat nalu yuru kita Ay, lebih jeru full tak suami. ini dukta juru nadi nada ke Kan amal gabay deh. kadi nada ke akan nama muda tak sona situ kami Atu ame. wa mali pi amu wai kita di wai kita paisa wala mu yo ko takkan kau ani wani rato lu mulai mana dah di majaradi si inda lagi ni je segala Video jara wae se dirat dalaga. oh makar kali lagi mana munaka inda lagi ni jara lama jati saya dobi sumaya wali dari sini ni izin Yo montas. Sumaya fi saya do ali montas. si bi jawab segala kaya Ati amma. segala kami turun atau ini lagi Dage. Sama. Malu Itike ne sagale dua ichitira. main ini Ichitira algo sagale na itike ne Sumaya ichitira. awal video bahasa jadi sumaya mana kata lagi sini sini Lah nama video berani da basini ti. Ina dali. Ani gabis ga badati. Jarti kabdani. Ati lamaffa yo fudu barban. Jarti tan diste mite. Yokan mo sirra fagatte jarti lamaffa fudata. untuk Mare devi kuno acit sagale ki ma wanno gota. bahwa Sagale ki urta su tak ada yang bisa infudu jede. Kanafu wanni sayid gode san sebir sirri jetta gota. Ani sirri jira. sebir Wan ani haso wan ani dubba icitille ni. Surun de garu ini sin de garu atamu citi garu. amma ni de garu de garu. yo de garu wai saya dulu isan isi mungkau lah Sirri da. Ini sirri da. Ini ma malu Malik na rate gardifa mana Beri nuranya ini beri nuranya. Beri apa nanya sani. Ani wanna wajat ya. semua yang nanya Oke, ada semuanya ranya teti ni. Anta kan icegera apa nih? anshigiri malu Atas turun tur ya. Asa kan kan mendene samo kan agar kasumaya anta landa satani setaci setaci. ma tokan sih ada yo usulinya ni ma tokan Luka masuk datin betrek ejete batarata. Batarati. Lek kasi jadi na. Ay nato siya memang gara-gara di sini. Mare malif kan Beri malifnya teta mai saja tu sente ada konti asa aja tu fi berinya kesini bahasa ada tamali. kadi orang mana ke atlet ke semua ada tak walti waktu untuk bas anda dua sih jadi apa nami kata mau ni macam beranda sudah kita akan mau Bagaimana tu wari atau orang kan cegera apa anda? Yo rako ka bati rako. Amara kita kasih ini tu Yo nya anda kan narasi sutu sini benar. Entah sedemai no ni tar. Laki kotu thai. Kotu thai orang siapa? Alah ni thai. Entah sedemai no ni kader sama mati nama kuda. Ifa mau gabat apa lesa kau datang lewat kas bote jadi tu beri nanti. Ifa mama awal guna ini juga adu batu. Jadi ku yo asok wala. Unatu na bal gua lu bijak mali mana bijak mana Mana kayaknya tuan mesti jadi. Mali terawat dia agama mau mana kan mali. Baca duga. Jadi sakit pun kita ini asli juga. Dupi na gawa cukup. ayo Dura. mas Oso. siapa itu Sabi cela no ko wari ya orang no salane. Dan sama maslun deh. Ama video cerita ni lah. Atau enggak video ama gawaba lebih gawaba ni kiyabi kaisa kamera bola tu tanah segala an imirat wallo lu mal beda an wayo citi jara lama di dunia sini wan jara wan si pute do de gal akan ada masih sejamara masih dubi video ke sana kan asal video lo kesabe usi aku kia kan izin jadi Indek garu, ani lefu resan dek garu. Usi tergabung berbalik, Sumaya mufacci sumber balik ke sarai. usi akan waktu suka ini kan buat saya do tilini asa dubi saya dole citi saya dole usara le jago wa no bro tira buke semua jadi guys isin kok mate wala busa
Nah, kan mau isi jadi. Amma kan aku ifama mana anjir. Bakka video kana booda. Ani akkasitti yoo haasoo eessatti dhageetti haati. Mistir yoo ta'u Ini bicara dia bukan sama. Kasedi yoo ta'u sinaggar Ini bicara anak bicara minta tu lagi tu. Semuanya video mulut, lagi. Dhaga'ee jira sama. Wayne namni dhugaa yoo dhugaa dubbatu ha itti himee baraani yoom kijibe. Amisha ni. Soba dubbadde amma atillee dhageette ishii. Waan itti jedhee itti himee san. Namni waan hin argine tokko tilako. Amisha ati waa argattee lafaata dhugaasitti ammallee kasidu balaa. Baga argadhe. Sidu Argattee balaa. of nyaate wanti fudhattee. Argadhe. Bakka eegar argattee callisuu qabdi. Jireenya isaanii boreessi. Kan isa kabajamtoota. Isin aarsaa jechuudha kan. Amma Wareenya. Meeqannaa wareechi Laal kabajaa isaati. Ammallee jechuun dura akka inni malkee dhufuu barbaade. Malkeen si'atummaa waamtee fi sin aarsuu jecha waan malee situ wanni jedhee. Dhiifama hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kana baay'ee aariidha. Osoo waamuyyuu baanne beektaa. Dhiis bareeda baga waamte jechuun baga waamte achillee baga dhageettee dura wanti jetta. Hordoftoota kabajamtoota Dambal Miidiyaa yoo as boodallee yoo dandeette. Dhimma kana fureetiin yookiin araaraan isinitti deebuu danda'a.